Ashamaa hordoftootaaf kabajamtoota maatii Saaraa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irra afaan qaba. Nagaa koof nagaa keessan irra afaa taasisee kallattii hundumatti nu gargaaree guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti nu dabarsee gooftaan galata ulfina guddaa haa fudhatu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa warroonni maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtanii. Barri keessan jireenya keessanaa eebbifamuu ammallee maatii naa ta'aa siniin jechuun jaalladha. Maatii keenya ta'aa maatii kootti dabalamaatu maatii naaf ta'aa uummata fiqirii uummata jaalalaan siniin jedha. Egaa oduma miidiyaa kanarra naanna'uun armee kanaaf mucaa kana arge jechuudha. Ijoo bara maalii keessa jirraa? Bara maalii keessa jirraa? Bara ilmoon haadha irratti harka ol fudhatte. Bara ilmoon haadha qalaa jirtu, bara ilmoon haadha ajjeesaa jirtu keessa jirra. Waaqayyo araara isaatiin nu haa yaadatu. Akka jedhamaa jirutti mucaan kun haadha isa deesse gadaamessa garaa ishiitti baattee ji'a meeqa dugda ishiitti baattee garaatti baattee harkatti baattee qoraan itti cabsitee akkasumas immoo waan meeqa hojjetattee isa guddifattee. Naqananeessa mucaan kun karaa saanaa darba jettee itti dadhabdee dafqa ishee humna ishee bifa ishee itti dhabdee har'a garuu ofiisaa deebi'ee dhalli kun haadha isaa ajjeese. Maal ijoo bara maalii keessa jirra maqaa Yesuusiin. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wantoonni dhaga'amaa jiru wantoonni hojjetamaa jiru baay'ee amilee nama buusa dhugaa rabbiiti. Amma mucaan kun haati isaa maal isa goote? Maal goote? Maal balleessite? Balleessa ishii maalidha? Bifa ishiitti dhabde, humna ishiitti dhabde, waan meeqa taatee guddifatte mucaan kun anaaf karaa saanaa darba, karaa saan immoo boqodha jettee guddifattee waan meeqatti taatee rakkina meeqa keessa dabartee guddistee har'aan geesse. Deebi'ee immoo mucaan kun haadha ofii haadha isa deesse. Maalidha kaa? Yoo rakkinni jiraate yoo wanti kamiyyuu jiraate haadha ofii irratti haadha ofii ta'ee nama kaaniyyuu ta'ee maali billaadhaan itti kaachuun? Maali aaduudhaan itti kaachuun? Maali biraa deemu baqa aariin hin jiraa miti? Yeroo aaras sana biraa fagaataniillee boqotanii deebi'u. Amma maaltu itti dhaga'ama ishee? Haadha isaa qalee jira, haadha isaa ajjeesee jira. Umurii jiraatu keessatti maaltu itti dhaga'ama? Akkam ta'a? Maaltu dhala ofii isaatii dhalchuu dhiisaa gaafa dhalche kana dhalli isaa suni waan ofii isaatii hojjete kana argiti. Ijoo wanti miidiyaa kanarra taa'u koo hin baduu bee hin badasseena hin baduu. Nama meeqatu wal harkaa fuudhee irratti hojjeta? Nama meeqatu wal harkaa fuudhee irratti dalaga? Garuu haa ta'uyyuu malee maali haadha ofii ajjeesuun? Haadha ofii immoo haati ofii koo gaaddisa. Haati ofii koo bakka ati rakkattetti sii jira mucaa koo kan jettu. Dadhabbii ishii dhossitee dadhabbii kee immoo kan mucaan koo na jalaa dadhabee jira. Mucaan koo na jalaa beela'ee jira. Mucaan koo na jalaa daaree jira jettee daaretti wist. Guddatte jettee haati kee koo sin dhiistume. Har'a humna qabdaa. Mucaan koo humna qaba hojjetatee jiraata. Ani immoo ofii koo kan ta'a jettu bee. Dhalli koo ammallee anaaf daa'ima jetti. Mucaan koo anaafillee ammallee ijoolleedha jetti. Mee yeroo gadi baatanii warri maatii keessan bira jirtanii jechuudha. Warri ganaa gaa'elatti hin galle akkasumas immoo warroonni maatii keessan bira hin baane maatiin keessan yeroo isin biraa baatanii daqiiqaa takka turtan ammam akka isaan cannaqaman beektu? Ammam akka isaan dhiphatan beektu? Garuu gatiin haadhaa kanaanii miti kan deebi'u. Haati koo warqiidha dhugaa waaqa. Haati koo bakka rakkina keetti kan argamtudha. Maal jennaan harka isaa irratti ol fudhate dhugaa maanguddoo kanarratti? Maal jennaan harka isaa irratti ol fudhate billaadhaan maalidha? Waanuma kamiinuyyuu haa ta'u harka maaltu dhaqeessaaf haadha kanarratti du'aa dabe? Maal haadha koo Yesuus? Maal dhugaa waaqa? Gurri nu duude waan dhageenyu amilee nu buuse dhalleef jalaa qabna. Dhalli keenya kun immoo akkam nu gootire? Baay'ee ta'a Yesuus.
maal yaadha koba Yesuusim yaa Waaqayyo araara kee nuu buusi. Dhugaa Waaqa akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu ilmoon haadha irratti, haati ilmoo irratti, abbaan ilma irratti, ilmi immoo abbaa irratti kan jedhamu kun dhugaa Waaqa ta'aa jira. Garuu biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Dhugaa Waaqa biyya ormaa keessatti amma jirru kana waan kamiyyuu hin dhageenye. Garuu biyya keenya keessatti abaarsa maaltu jira? Abaarsa ilmoo irratti ilmoon haadha irratti kaatu, abbaan ilma irratti kan ka'u. Maaloo yaa Waaqayyo gooftaa araara kee nuu buusi nuu qabbaneessi. Duuti tasaa kun biyya keenya irraa haa dhaabbatu. Ilmoon haadha irratti harka ol fudhachuu, haati ilmoo irratti harka ol fudhachuu, abbaan ilmoo irratti harka ol fudhachuu Waaqayyo nurraa dhaabe. Dhugaa Waaqa obboloota koo kadhadhaa. Kun seexana dhugaa Waaqa. Seexanatu dhaloota keessa taa'ee dhiiga dhalootaa dhangalaasaa jira. Maanguddoon kun ofii ishiitiif dhugaa Waaqa bifa ishii kana hoggaa ilaalume akkamumattiin akkas gochuu danda'e. In ulfaata barri keenya in ulfaata obboloota kiyya. Dhugaa Waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa Waaqayyo nafsa ishee amaaruu jenna malee waan jennu hin qabnu. Mootummaan kanarratti callisuu hin qabu. Garbi isa ijoollota wantoota akkasii kana hojjetu barumsa akka ta'uuf warroota kaaniifis immoo intini jechuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebi'ee wanti kun raawwachaa jira. Garbi wanti kun deddeebi'ee dubartoota irratti daa'imman irratti daa'ima gudeeduun wantoota baay'eetu biyya keenya keessatti raawwachaa jira. Garuu kanarratti mootummaan jabeessee hojjechuu qaba. Dhugaa Waaqa. Isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota maatii Saaraa YouTube galatoomaa isiniin jedha asumaan maatiin haa ta'a. Baay'ee tokko natti dhagahame yeroo argu jechuudha. Dhugaa Rabbiiti in ulfaata dhugaa. Waaqayyo daa'ima sammuu qabdu akkasumas immoo nuuf haa kennu. Kan nuu kennu immoo yaada gaariin mana Waaqayyoo keessatti akka guddattu. Wantoota kamiiniyyuu dhugaa Rabbi kana akkanaa kana Waaqayyo namaa oolchu. Dhala ofii isaanii dhaltee ofii ishiitii immoo ajjeestu kana raba Yesuus.